Macaafni qulqulluuni akka Qur'aanaa laaqamaadhaa miti beeyte sagalee Waaqayyoo qulqulluudha waan ta'eef deemache jaldees an fakkotto nama tasgabaa jedha mee amma nagaan isa gaafadhe mee nama kana kam hojjese tadhamaa dhame islaamummaa irraa waa takka akhiraa dhabee pheenxeesiin beeku kanuma deemi jiraadhu jaldeessaa si ergatee miti ergamtuu jaldeessaa okay tasgabaa inaan jedha maale waa jedhe mucaa hojii jechuu jira akkam godhamee deebisee goteen dhiiruma pheenxee tan akkam tanuuta islaama keessaa pheenxees achis hin jirtu asis hin jirtu dhiiruma yoo pheenxeen tun dhiira taate yaa jiran Koni marachu bara Ustaaz kararra jira kuma saafi kararra jira marachuudha dambalash Yesus okay waan ninga fadame enu mucumatana Maryam mal taati fe enyu Maryam Yesus mal taati asara masi You mean something? Maryam Yesus mal taati Ada taatiif jechu gobas Yesuso mal taaf Maryamif Ilma okay ilma Maryam Waaqayyoon si eenyu Waaqayyo shi uumaan ishee jira isin garuu nama akka kennaati haa ta'u garuu beeke isin akka ilmi Waaqayyo keessaan dhalachuu okay ilmi si kun Maryamaf ilmi si kun ilmi sin deesse kun Waaqayyisiiti Aklee namani fudhatte akkanatti dhiiroo masii si galee amma fakkeenyaaf waan jedhe ilmoon ati deessu ilmoo deessaatis gaafa heerumte ilmoo deesse ilmoon teessan ilmoo sii taati moo Waaqa sii taati ilmoo naata Maryam ilma deessee mi ilma dhiiraa Yesuus jedhamu kana okay ilmi si mucaan dhalate kun ilma isiiti moo Waaqa isiiti Waaqa isiiti Enyu dubbachuu rasa mee cufadhu dambalash moo dimbaanesh dambali fesuuta jedheeti waa siigalu jiraame aqli waan hin jedhu okay ilmi Maryam deesse kun Yesuus kun Maryamiif ilma taha miti ofiin guddisaamee qoya ilmi Maryam deesse kun Yesuusi Maryamiif ilma isiiti ilma kooti ilma isiiti Maryam haadha taatiif miti okay Waaqayyoon jira moon jiru Waaqayyo Maryam Waaqayyoon isi Yesuus immoo waaqarra jiru abbaa kan Yesuus abbaa jedhuun san No it's okay maatu waan ani jen ani bara akkuma siigaltu waan jechuumaaf yaada okay waan afaan wangeelaa usiin dubbisu waan jedhu okay waan sin jedhu Waaqni meeqa jettee amantaati Wani Yesus moo Waaqa jedhama okay Waaqayyoon tokko moo lama Tokko inni si Yesus moo jedhama Ayye Waaqayyoon tokkichi san ni boqota ni du'a Ndu Hai Yesus du'eemi Yesus Waaqan duunaan jettee bar maasii ta'e nyamalaal ansirrattu jabeessu miti beekumsa wangeerraa qabaachuu baattus osoo hin jedhin Angka beeyitu angka dhageessan amma fakkeenya aqliin tee sammuun tee sin fudhattu masarat masii du'a moo Waaqayyoo du'a masii du'a goobas Waaqayyoon duumi kami duuba kan siif du'e Waaqa moo nama akkana jedhama caafni gaafa dubbatu cubbuun biyya lafaarra erga faca'een boodatti durboo Maariyaam irraan dhaladhee biyya lafaarraa fitu yani Waaqa okay so okay kanaafuu Waaqaatu isin dhalatee Waaqa isin du'e jechuu akkasuma Waaqni du'a jechuu wani Hindu garuu cubbuu namootaatiif cubbuun erga babal'ateen boodatti cubbuuf hin du'a achirra taa'ee dhiisuu hin danda'u du'uu qabaa jechuu Waaqayyoon cubbuu dhiisuudhaaf carraan qabu jechuu du'uu malee filannoon qabu Rabbi siif haa laaffisu Waaqni hin du'u Waaqni tokko hin dhalatu anaafeetii dhalata malee Waaqni hin dhalatu hin dhalannee minaafeeti miti
Gadaamee saarmee teenyaa keessaa dhalne ji'a sagal teenye waaqayyoon hojii sagal ta'ee dhalata. Waaqayyo. Dhalata. Garuu cubbuun namaa erga baay'atiin boodarra nama ta'eera ka. Waaqayyo hin geeddaramu ka. Waaqayyo hin geeddaramu. Waaqayyo dubartiis hin ta'u dhiiraas hin ta'u yoo waaqayyoon yoo masii ta'e walii masiin jedhaan malee waaqayyoon jedhu amma fakkeenyaaf yoon Abu Muaz kun geeddaramee dubartii ta'e dubartiin aan jetta moo dhiiraan aan jettee na yaamta walii. Eeka gaafa waaqayyoon nama ta'e nama jennaan moo waaqa jennaan walii waan takka amma qalama kana qalamni kun diimaadha qalama bifa biraa yoon dibee keelloo dibe qalama kana yoon qalama kana keelloo jennaan moo diima jennaan ammallee qalama kanaan hin ta'u yaa yoo qalamni yoo waaqayyoon kana turee kanatti geeddarame kalara kana diimaan jennu kauli yoo waaqayyoon duraan waaqa turee nama ta'e nama jennaan malee waaqaa miti uli beekumsi isaa sirrate dandeettiin isaa humni isaa waan argaan isaa waan isaa hundi irratti jechuun nama taaneef gaddeema nama jechuun limitii ta'e yoo muka ta'e ulii muka jenna malee naman jennuun kana waaqayyo hin geeddaramu waaqayyo duwwaatu hin duu jedha waaqayyo hin mul'atu jedha if gartee iddoon inni jiraatu bakka ifnanii fi dukkatti itti dhaqqabne keessa jiraata jedha Ximooxiyoos waaqayyo duwwaatu hin duu jedhe masii teenya waaqayyo hin duu masii antanis hin jedhu hin duu hin nyaatu hin dhalatu hin geeddaramu hin ajjeefamu waaqayyo hin ajjeesa malee waaqayyo olii galle hin fanne namni saqqaluu hin danda'u waaqayyo waaqayyoof gaddeebisee naman ta'u qaama dubartii saniin dhalatu so mee warra waa beeku dabala dambalaash kana qoy dhaggeeffadhu inshallah rabbi si alaafisu ayye isi abbu naan dagaa goobasi abbu maqaan kee abbu yuusi abbu shi duba maqaan kee abbu maqaan kee sanum akkasi inshallah an beeka maqaan kee abbu maqaan kee dambalaashi waan sin jedhu maal naan jetta dambalaashi ati kiristaana eeti maqaan waaqayyoon meeqa waaqayyoon tokkichuma sanii boqote biyyeen itti hasalphattu eentu boqoteedha si amma eenaan hin jenne jirana eentu boqoteedha si Asin guddisaa koi me dhaggeeffadhaa jira. Bikki baadhuun beektaa boqotee naatetu boqoteen beektaa bakka lamarti. Boqote hinduu ayi jedhe waaqayyo. Boqoteen bakka lama jira be boqotee jechuun namni tokko yoo dadhabee hojjetee yoo dheeratan boqota. Eena waaqayyo hin dadhaba. Kana Hamzaan asi gaafatu Hamzaan tin kan naga dhaggeeffadhu gaafii tokkicha kan Hamzaan asi gaafatu Hamza nkute waan asitti kan asitti na gaafattu. Egaa Abbaa Caalee salaamu alaikum baga dhuftan. Dambalaashi. Suuraatu manarraa kuttaasa'u mal. Jirtu. Kan fayyaa keessanii. Nagaa alhamdulillah maal dhabne waaqa tokko qabna isan duune jiraata. Nagaa. Alhamdulillah wallahi nagaanis. Dadhabne bar. Dadhabne. Jara kana dadhabne jedhe. Maladda nama akkana kun dhufe ambasaan kun dhufe meeqo jaarsa wayin seebar jaarsa abbaa gadaatiin see nama qayroo kana boo ilma bakkale jirtaate boo jirta boo nagaadha maanii nu nagaa qabnaati nagaa waaqayyoon siif haa daru itti si haa dabalu ammallee simboo fi araara iddootti jirtutti nageenni rabbii siif haa ta'u nageenni rabbii siif haa ta'u amiin Galatomi bareedaa keenya penteedha ortodoksiiti yoom torban darbe waliin haasofne turremi guyyaa muraasa moo hin yaadadhooni galgala ta'e tokko hin yaadadho naan irraan hin jaarree beektaa hin dulloomne gaafa akka keessanii kana waa hunda yaadanna maa abboo bannaa tiktookkatti cadhittee oma gadhiicha oma arrasita oma dubbatta maal arrabse social media kana dhiisi tiktookkattuu waan meeqa jedhu jirta guyyaa mara laa hin jedhu boo isa fuudha hin jedhu narrabsoon kun dhoo yakkaa yeel waan gartee hin barbaachisu
Ati waaqa nu duraan ajjeesin malee waaqa tokko qabnaa mee naafeeti. In qabna waaqa tokkichi sani waaqni tokkichi sani hin boqotaa hin du'a. Hin du'a inni san. Eere dandeettii qabaa miti. Hin du'a jedhe du'a jechuu si galtee. Wangeellee ke jedhu okay si baasa. Naagaleera. Maxaafa kitaaba waaqayyoof biraan qabda. If biraan qabu yaa'u gaaffii gaafatteef beektaa hin du'allee hin jiraatallee du'eellee du'as keessaa ka'uun danda'a maftii qaba wanni isa dhoorgu hin jiru wanni isa daangessu takkaallee hin jirtu. Dandeettii guddoo qaba. Ximooteos dubbisaa wangeela dubbisaa qoy. Dubbii kana araarsuudhaaf anaafeeti walitti araarsuudhaaf. Du'ii isaas hin mormine si galee miti. Waan jedhe. Wamaa waliin mormine been du'aalee miti. Ximooteessa duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 16. Akkana jedha sii dubbisa akkana jedha. Waaqayyo duwwaatu hin du'u inni ifa homtinuu itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa in jiraata namni takka isa hin argine isa arguus hin danda'u isaaf ulfinnii fi aangoon bara haa ta'u ameen jedha. Waaqayyo hin du'a. Waaqayyo hin du'u jedha. Waaqayyo duwwaatu hin du'u jedha. Jedheera. Dhuga moo soba? Akkas dhuga. Hindu. Dhuga. Yesuus du'e moo hin duune? Du'e. Kanaafuu waaqa miti ka. Yoona ilma keetiin danda'amuu baachaa du'u. Inni ado waaqa ilaan arguun danda'anisi. Hin danda'an. Namni waaqayyoon arge jiraachuu hin danda'u hin du'a. Maalti ilaan argu nama dhorka. Isaa jira wangeela agartee seera ba'uu 33 keessatti namni na arguu danda'u waaqayyoon arguu danda'u hin jiru jedhe fuula waaqayyo namni na arge hin jiraatu jedhe hin du'a hin boqota. Yesuus hin argamu hin argine. Kanaaf ilma fi fakkaatee gara lafaa dhufe. Hin fakkaate haa fakkaatu malee waaqa miti haa fakkaatu. Lafa dhufe. Kana Yesuus namni argamu hin argine. Kanaaf lafa dhufe. Yesuus ijaan argamu hin argamne. Yesuus ijaan argamu hin argamne. Argame. Maaliif argame qaqqabame nyaatee ta'ee okay warri isa argesan boqotee du'eeraare waaqayyo namni arguu danda'u jedhe hin du'a. Amma waaqa walta nun buusini abbaa sadarkaanu tama waaqa bacaa dubbatu hin feenu beekta. Maa dubbanna dandeettii rabbi eenyulle bira gahuu hin danda'u wannatu beeku. Akkas dhuga kanaaf dandeettii isaarraa. Dandeettii rabbi bira gahuu hin danda'u. Kanaafuu dandeettii isaarraa waaqayyo hin du'u ka. Amante waaqayyo hin du'u jedhime yeroo sadii. Harka gara waaqayyootti ol qabi waaqayyo hin du'u jedhime. Dandeettii isaa beeknullee morkuu hin danda'u yoo fedhe waan fedheef godhuu hin danda'u. Okay waaqayyo hin du'a jedhee moo hin du'u jedha wangeelli. Dandeettii waaqaa keessa nu galchiin dandeettii guddoo qaba waaqi. Maal fa'a waaqayyo waa hunda danda'ami. Okay dandeettii isaa san keessaa waaqayyo ni du'a moo hin du'u. Hinduallee. Dua keessallee ifin kaasallee. Okay, boqonnaan Timooteos bakki amma dubbisa kun isa akka jedhu waaqayyo duwwaatu hin du'a miti. Hin du'u. Maal taate dambalash. Hin du'u jedhame waaqayyo. Fayyaraa galcha warri mariitara. Maal jetta Ustaaz? Fayyaraa galcha jedhamu bu'aa. Fayyaraa galcha. Wallahi rakkanne akkam goona gaa. Abbu. Abeet. Abbo egaa waan rakkatin walii galchina beektaa? Walii galchina dhugaa. Jidduu salaatee maali jirtan maqriba salaatee dhufe bar. Warra jaraan nura kebbo waan hamzaati mee wangeela alaikum salaam. Fayyaraan isa dhufe hamdi dubbadda. Hai nama waaqayyo eenyu kunoo kootu nama waaqayyo ati naaf qaaliidha jedhi mee isa kanaan. Si abbu. Naga, amdi dubbada. Abu? Laki, Muaz Gaffi takanaaf. Mana jala Gaffi, itti haasaa jalqabee miti. Gaffi takanaaf gaafa Abu waliin fitanne hin deemin. Eessa deemani? Mana cufeen deema. Abbu hin deemini waliin jalqabne miti.
obsi dambalashii koo deemuun fideemu Abu Muaz gaafii takka naaf gaafadhu tole. Eyasus Kristos guyyaa sadiif du'e moon duune jedhiini yoo inni du'e sin jechuun oolu guyyaa sadan sana du'aadha moo jiraadha jiina gaafadhume eebbifame. Amen. Nama Waaqayyo dhageessee gaafiin kabbaadii tokko dhufe dambalaashii. Qallaali. Akka malee qallaali salpha. Hayyeen deebise. Yesuus guyyaa sadiif boqote moo du'e moo duune? Du'e. Guyyaa sadeen du'e sana jiraataadha moo du'aadha? Du'aadha awwaalame. Bakka. Waaqayyootu du'e moo? Harkadhaa cabcu. Kanaafuu du'aatu Waaqayyoo keessanii. Allah irraa maayikii irra baafate dagartee maayikii keessa bahe. Bahi keessa bahe amma fidhate yoo baase. Wanni bee waa tokko gaafatanii beektaa? Waan tokko gaafatanii achi yoo deebii argatiin zimmedhanii maayikii cufatanii deemuun sodaa agarsiisa miti. Deebiste hayyee tole waan bira waan jedhu ati haadha manaa godhatte? Gadhume. Gaa'ila godhattee jedhu. Amma ka Habiibi gaafate san. Habiibi gaafate san sitta dubbadha dhage. Dubbadhu. Sitti walta dhufi deebeetta. Akkas. Kanaafuu inni lubbuu fi tanallee jeessuun danda'a. Deebisuun lafittan danda'a. Du'ee jedhee biyyee jalalle ta'ee du'a keessallee ka'uun danda'a. Maaniif lafaaf samii tanaayyuu gaafa dadu amma samii akkana badhattu kana utubaa malee kan dhaab dachee tan akka diriirsee beektaa utubaa tokko malee kan bal'ise kun waan fedhe gedee ifi jeessuu ifi kaasuu lubbuu tana ilmee namaa qofatti beektaa ka baasee fitti kan deebi'ee ilma namaa qofa. Nama ajjeesa moo ifa ajjeesa Waaqayyo? Wanni si galuu qabu abu. Namillee ajjeessu ifillee ifi ajjeessu waan fedhe godhuun dandeettii qaba. Kun eenyummaa kun waan eenyummaa Waaqayyooti miti kun maqaballeessi malee walii gallee mootummaan tokko biyya bulcha malee of hin bulchu. Namoota waan jedhe Waaqayyoon nama ajjeesa malee hin ajjeesa akkuma keessa deebii 32 39 takka jedhu ana mee ilaala ana malee Waaqayyo hin jiru annaan ajjeesa naan fayyisaas naan madeessaas jedha dhuga moo soba bakka gosh kanaafuu Waaqayyo dandeettii qaba matiin dandeettii qaba ajjeesuudhaaf ifin ajjeesu ka ifille ila amma beka du'e Yesuusin kata'ee kada lafaa ka dhufetti isattuu fi jeesse isattuu fi deebise. Ustaaza waan uumetan eenyurra dhiiseetii du'e jimme. Okay, uumama kana hunda yeroo sanitti gaafa Waaqayyoon ifajjeesu uumama biyya lafaa kana bineensotaa fi bantiiwwan Waaqaa kallatti kana hunda eenyutti takannee tarakkabee biraa deeme. Nami gaafate su eenyu nama amma akkas jedhe su eenyu. Nama tokko nama Waaqayyo tokko nama fooni eenyu. Namoonni dubbatan. Maayikii banataa beektaa gaaffii gaafata maayikii cufatan. Akkas godhanii bara.